akka kurupheetii fi bosonuu jala fiiganitti rasaa sanda'u jiran nama keenya. Nuti immoo magaalaa guddoo Yaman sanaa keessa jirra. Akka itti jiraannu dhabne jechuudha. Akka itti oollee galu. Namni 24 sababa namicha saniiti achitti dhumanii jechuudha. Dhiphina sammuu keetiiti. Araba bira dalee deemi baatiin arra wayitatti maallaqa irraa fudhadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota yaaddoo sabaa akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu isinin jechaa Oromoo teenya. Gaddarra turre. Gaddi silaa gadduma. Obboliitiin teenya jaalatamtuu fi kabajamtuu hayaat teenya illee nu biraa futtee rabbiin ramataa godhuu fi alee gadda biraatiitti kan miira keenya keessatti na dhagame. San dubbachuudhaaf as beekuu. Ilma Oromoo tokkootu osoo Araba bira dalaguu jechuudha. Araba bira waggaa dheeraa ture Yaman keessa Radaa jedhamti maqsuuni. Isaan bira hojjetaa. Waggaa 10 wal bakka san dalagee jechuudha. Osuma achi dalagaa jiruuti isa kana amananii ilmooti xiqqoo ijoollee umurii isaanii waggaa 8-7 itti erguu jalqaban. Dhaqii fi qoonqoo nyaata geessii fi bishaanis geessii jedhanii itti ergan. Yaa Oromoo teenya Oromoo biyya Arabaa dhuftu tasammuun qabne tabaruusan qabne. An dhugaan isinin jaatiin na dhageessan na dhagaa. Bakka ooltan hin balleessina. Anama waan xiqqoo tokko kan isinitti bu'uuraaf aseen jechuudha. Oromoo teenya immoo safuu keessan eeggaddaa. Namni keenya kasuuti dhumu waan addaatiif dhuma. Ka Yemani dhumu dhalaa qabateef dhuma. Ka Somaalee dhumu dhalaa qabateef dhuma. Ka Dubaay dhumu dhalaa Arabaa qabatee jedhanii ajjeesan. Kanaafuu obboleessa kiyya obboleettiiti. Ati maaliif biyyaa baate? Obboleettiiti Bangaaliidhaaf biyyaa baate obboleessa kiyya dhalaa Arabaatiif biyyaa baate dalagachuuf himi. Bareedduun biitaan jirtu. Na himtii jee fudhee boolla qotee boollatti awwaalee jechuudha. Achi keessaa baasisa. Astaghfirullah rabbiin nama akkanaa nu godhe. Yaa Oromooti jedhu. Na dhageessanii. Awwaaniin isiniif dhaamu. Yoo ifii keessanii lubbuu jibbitanillee lubbuu namaa baasuun barbaadina. Yoo ifii keetii jireenyi kun sitti jireenya irraa hongoytellee amma fakkeenyaaf amma sababa isaatiin ijoollee meeqaatitu dhume mara Radaa keessatti. Nama gurraacha garaa keessoo buusan. Nama gurraacha eessa? Namni keenya eessa wayita jiran Itoophiyaa jaami Itoophiyaa. Itoophiyaa khalaas. Dura ba'u. Ajjeesan jechuudha. Nama meeqaa dhume. Sababa isa kanaa jechuudha. Amma inni lubbuu jibbeedha. Mee isma kanaa lubbuu maaltu jibbisiisa? Maaliif biyyaa beekne? Dalagachuuf biyyaa beekne? Maalummaa waan akkasii nu barbaachisa? Yaa nama keenya yaa Oromootiin waan biyyaa baataniif san adda baafadhaa bara. Biyya maaliif baate dalagachuudhaaf maaltu waan akkasii hojjechiise? Mataan dhukkubsina. Ifi yoo lubbuu jibbite lubbuu namaa baasuma barbaadde. Amma mucattii daa'ima xiqqoo san lubbuu isii baasuu jechuun maal jechuudha? Hayyee isii baafte fakkaattiin ta'e namni gurraachi kan maqaa keetiin ajjeefamu rasaasaan. Amma akka kurupheetii fi bosonuu jala fiiganitti rasaasaan dha'u jiran nama keenya. Nuti immoo magaalaa guddoo Yaman sanaa keessa jirra. Akka itti jiraannu dhabne jechuudha. Akka itti oollee galu. Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. Oromoo waan akkanaa hojjetuun noori safuu. Dhugaan isinitti himan. Yeroo hunda namni keenya bakka oole balleessee deema. Bakka ooltan balleessitanii deemina. Bakka ooltan bareechaati tolchaa deemaa bira. Maaliif balleessitan? Mana namaa seentanii maaliif waattan? Kararra yoo agartan maaliif waafutan? Rabbii sunuma sodaadha. Oromoon safuu qaba. Oromoon qulqulluudha. Oromoon maqaan arrabsina. Amma inni kun waggaa 10 waggaa 10 bokkas kan bakka san ture. Achi hojjetaa ture jechuudha gara san bira. Amananiitu itti ergan daa'ima xiqqoo silaa uummata isaanii taate itti ergan. Wallaahi laazim silaa uummata Arabaa taate. Mucayyoo xiqqoo san itti ergan. Maaliifi uummanni gurraachi kuni uummata qulqulluudhaa janiiti itti ergan. Inni immoo deebi'eeti wasafate. Isar ofirraa namni nuti hundaatu arranfamee hundaatu ajjeefamu jira jechuudha as keessatti. Namni keenya yeroo hunda amma an dhugaa sitti man iftuu luufa osoo hin jenne gaafa na Oromoon teenya tokko Oromoo keenya asin karaa garjallaa kanatti asin dhumu biyya biraa keessatti gaafa dhumu ani namni silaa YouTube irratti gadda isaa ibsataami ani waamaan dalko naa hin dhiisa jechuudha. Maaliif gadda miira kiyyatti na dhagahamani. Ammoo arra dirqamee ayyee amma tana kun akkasi. Amma warri Radaa jirtan ife gadda. Yeroo baay'ee amma chini bilbila asii dhalaa teenya tana ni buuftan dhalaa Arabaa ni buuftan yoo xiqqaate nam tokkootu
yeroo 52 dhibba lama fa'a lakkoofsa kanatti diitii sagal guuteetuma bilbila dhala irratti nu bu'a jenni baay'ee maaltu sanfid ati biyyaa baatee mi dalagadhuuti suudii yetu deemi yoo carraansi tole biyyatti gali dalagadhu gali maaliif waan akkana barbaadde akkamatti waan hin taane barbaadde galii fuudh sanaa kottuu fuudh dhalaan guutu karaa halaaliin waan akkanaaf hin hojjetina Oromoo safu isinirraa safu bakka ooltan hin balleessina amma gurbaa tokko jira Yaman keessaa Yaman Hatak jedhamti bakka sun Hatak keessatti amata 13 moo akkas hojjete Araba bira amma 13 hojjetee osoo guyyaa tokkollee damoosa isaasan fudhatee kiishan kaatii warra isaaniitiif hin ergin gaafa inni hin deema jiru Arabii dhorkattee jechuudha ayyee maal gootan garuu dhorkatan maaf ishmaanaa dalagadhuu jennin wayita amata 20 faa gooneeti siif kennina kennuuf hin dinneere namni fakkeenyaaf namni ati qabeenya dhorkate tokko waan isaa dhorkate tokko maal tanan miira addaa keessa galaa jechuudha akkasii ilma Oromooti miira addaa keessa galee bakka isaan ciisanitti jaartii isaatiif namticha maallaqa dhorkatellee bakka tokkotti geessee dhaqeeti lawaan fataafatee cuupheedhaan ajjeese ayyee ajjeesee innillee qabame akkamitti ajjeese yoo jettan daa waan si ajaa'ibsiisu tokko fannisaniiti osoo dhagantumanii ajjeesan jechuudha namni keenya Oromoo jechuudha achi bahararraa bu'ee achi as ba'a namni haara'uun jechuudha hawaa tokkollee hundee osoo karaa deemsan achitti namti damee afur haramni alaamaatti barte nama yoo biyya gale biyya jijjiiruu danda'u namti damee afur sababa namicha saniiti achitti uumanii jechuudha alaamaatti bara alaama hayyee kana hundaa maali dhiphina sammuu keetiiti Araba bira dalee deemi baatiin arra wajjin maallaqa irraa fudhadhu yoo siin taane ta'e jijjiira bakka biratti dhugaan isinitti hima mataan dhukkubsina fi mataa fi dhukkubsite ati sammuu si yaaddu obboleessa kiyya rabbi sodaadhuuti guyyaan arra jee baatiin arra jee maallaqa irraa fudhadhu yoo siin taane dalagaa santiin jijjiira kaaradatti mucattii xiqqoo daa'ima amata 7 qabee gudeedisan wallahi wahumaan dubbadhu waan beeku anamma as laayikii barbaadaa fi mi'aansa obboleessa kiyya sabiskiraayib barbaadaa an dhugaan isinitti hima if qusadhaa nu qusadhaa ilmaan Oromoo qusadhaa maqaa boo rabsitan lubbuun teenya kutaa jirti guyyaa guyyaadhaan dabraa jirti amma sanamma karadatti mucayyoo taphate san eenyuutu akkamitti beeynee isiniif ibsiname isaa dhaloon isaa Wallagga moo Arsiidha moo Shawaa moo Harargee moo Walloo moo Jimma moo jennee eenyu akkamitti beeynee isiniif ibsuu dandeenya daawwattoota hordoftoota keenya ijoollee achi ni qorannaa mucaa dhalataa bakka inni ta'e kaammaan tana du'e jechuudha mucattii Araban taphate dhalataa bakka inni ta'e ni qorannaa ganda inni ta'e ni qorannaa maqaa isaa ni qorannaa isiniif as baafnaa jechuudha waan isinitti hin baay'isuuti